dhuftanii gara chaanaalii keenyaa chaanaliin keessa maan barachuu dandeettanii maal hubachuu dandeettanii waan jiru haala salphaadhaan isaan hubachiisuu haa yaalluti. Chaanaliin kun waan hedduu qabate isiniif dhufee jira. Sanniin keessa tokkoffaa maal ta'an C++ maaliif fayyadaa fi maaliif inni barbaachisa waan jira sirriitti hubattu. Kan itti aanu immoo C# desktop application building wala project irratti hojjannaa waliin barannaa tokkoon kaan immoo Python immoo website keenyas build gochuuf waan daran gargaara. Kanallee sirrii waliin deep ilaallaa project irratti hojjannuu jechuudha. PHP sin ilaallaa website adda addaa waan garagaraa build gootee onnechuun deetaa jechuudha. Egaa PHP Python ilaallee booda immoo dhumarratti maal ilaallaa dhumarratti miti Java bal'inaan deeply keessa ilaallaa jechuudha. waan adda addaatti waan nu gargaaruuf Android application develop gochuudhaaf kanaafuu subscribe godhaa nu jiraadha jennaa galatooma.